Adaraa rabbii isinitti haa ta'u, adaraa waaqayyoo isinitti haa ta'u. Na bira hin darbinaa rabbumaa keessa sodaadhaati. Guyyaa qiyaamattiin isin qabe. Shinti beetii keessan bulaa jira. Lubbuu kiyya sodaadhee. Warri biiroos furmaata naa kennu didanii dhukkubsadheen jira. Humna kiyyaa ol ta'ee jira. Dhiigni na dhaabee didee saalasiin naaffana. Qaamni koo tokkittiin natti hin jiru. Dhibameen jira. Kara biyyaa na galchaa jennaan biiroon na didan birrii 10,000 fidi jedhanii jara biratti na deebisanii. Jarri immoo birrii keenya fiduu waan si ajjeesne jedhanii na doorsisaa jiru. Maalan godha ishiidha. Lubbuun koo darbuutti jira maaloo daraa na bira hin darbiina akkaataan itti bakkametti ishii. Biiroonis natti taphataa jira. Biiroonis biyya sin galchuu birrii 10,000 fidi dirqama keetinaa jedhe. Isaanis birrii keenya fiduu baannaan si ajjeessanaa jedhanii maal na bira hin darbinaa rabbii keessanii jedha. Rabbii keessanii jedhaati rabbii keessanii jedha na bira hin darbinaa. Kana shinti beetitti galee tanan jira. Nagayna sanii baay'eetu. Nagaadha. Jireenya nani amma argaa jiru kana xalaanni kun arginu. Kiristoosii siniin jedha. Ayidaa'ummaa kootii waan baay'een argee jira jecha. Waan baay'ee wannan dubbachuu hin qabne bakka. Biyya ala kanan deeme ganaa kan waggaa 16 waggaa 17 ta'eetan biyya ala kanan deeme jechaadha. Waggaa lama hojjedhee tan galee. Waggaa lama hojjedhee gallaan biyya galee raawwadheen jiraachaa ture beeksisaba wajjiniin. Beeksisaba wajjiniin tasmaamaa wal dadhabee maallaqni na harkaa dhumnaan na jibbanii. Hundi isaaniitu jecha xamadanii na qaban. Nachumaan tidaarii qabadhee ba'ee isaanirraa jecha. Tidaarii qabadhee ba'ee እና tidaarii sunis immoo homaa naan taane bakka wal tasmaamaa dadhabne baay'ee ulfaate jechaadha. Maallaqni koo waggaa lama hojjedhee kanan galee beeruut keessaa na harkaa dhumee. Innaan bakka tasfaan koo jechaadha macaashee irratti. Innaan obboleewwan koo tarree xamadanii na qabanii na jibbanii. Dhumaan tidaarii qabadhee raawwadhee tan daa'imni dhufee daa'ima dhalee jechaadha. Daa'ima sanis immoo hin guddisnee tasfaan kunnee ka'ee raawwadhee tan firarraan gara Saawudii kana dhufee jechaadha. Amma erga dhufee biyya 9 guuteera. Biyya 9 kan kana keessatti amma waan tokkicha waraqata irraa naan baasnee waraqata naan baastu hoggaanan jedhuun waggaa lama fixee waggaa biyya galtu si baasa malee waraqata siin baasuu ettaniitiin maallaqa irraa nyaachaa hin jirtu. Sim jedheen bakka daa'ummaa koo gubaa jiraani mana kana keessatti jechaadha. Amma waan tokkicha furmaata dhabeera gara biirootis bilbila maaliif biiroon natti bilbilan jettee raawwattee niitiin naas faraarraa jirti. Obboleettiin isaa tarree kushiina keessatti naas faraarraa jirti jechaadha. Nama itti yaaduun qabu. Namni biizaadhaan na fichisiise suni ani waan hundayyuu sii dubbadheera akka maallaqa sii kennitus akka manooraa akka jirre akka sii baastutti meera. Kanaan booda umaa siin godhuu naan jedhee raawwate biloogii na godhe jechaadha. Ani haati too haqama dakkaamadha. Isheen deemtee naan iyyattu. Ijoollee Itoophiyaa sinnaa iyyadhaa. Sinna qaqqabaa. Ani waan tokkicha waan nan dubbadhu hin qabu jechaadha. Daa'ima raashin gatee dhufee haadha kooti irratti jechaadha. Daa'imaan waggaa tokko. Na obboleessi koo hin barata obboleessi koo barataa 11 barata jechaadha. Innaa isaafis nan taa'ee raawwadhee tan iyyuu kanan dhufee jechaadha. Ani garuu har'a ji'a 9 guutee sumni takkitti of harkaa hin qabu. Sumni takkitti jechaadha. Intarneet irra hin qabu duraan kan ishiin naa kennite iyyuu amma maallaqa keetirraa ka'ee sii bitameettee birrii 100 irraa kaastee raawwadhee tasii biteettee raawwattee kaardii naa bittee raawwattee paakkeejii naa bittee jechaadha. Baay'ee rakkina keessa jira. Rakkoo koo kana eenyuttaa himadhu. Lubbuu koo eenyu naa baraaru baay'ee naas faraarraa jirani. Daa'imni koo har'a hoo maatariin koo gurraachuuftee obboleewwan koo gurraacha ari'u baay'ee dhukkubsattee jirti maatariin koo balaa jechaadha.
Kanaatu mana furmaata dhabeera. Guyyaan aduu mana kana galeetii kaasee amma har'aatitti bakka boo'icha malee wanna tokkicha bakka furmaatan arganneen. Isin jedhee tan laffaa jira isin jedheen hojjechaa jira. Kanas bitee birrii 8,000 kanas bitee si fidee hojjedhu isin jedheeti callisii hojii kee hojjedhu naan jedha namichi. Hoggaanaan hojii hojjedhu sanoo viidiyoo na kaasa namtichi. Viidiyoo na kaasee raawwatee namatti erguun beekan. Namatti erga. Micayyoon tun hojiin hojjettu jedhee raawwatee namatti ergaa jira. Hari baay'ee garaan na gabbaa'amee jira. Ani booyeetis dadhabee nama itti boos dhabee waaqayyoottis booyee ogiin ajjeesii ogiin mooyyuu furmaata naa kennii jedhee booyee dadhabeera. Rabbiin isin jedha. Ani daa'ummaa koo hin jiraanne waxxaatinnatii koo hin jiraanne innaa firan qabu firatti hedduu ijoollee Itoophiyaa isin garuu furmaata naa laadda. Giraan na gabba'ee jira akkam ba'ee ta'uu hin banne eessatti hin badaa. Birri irree qabu kanan jiru gatarii keessa. Wannan godhu dhabeera giraan na gabbaa'amee jira. Isin furmaata naa kennaa. Baay'ee na dhukkubaa'eera. Mana yaalaa na geessi hoggaanan jedhee mana yaalaa hin deemtu maallaqni hin jiru naan jettii na arrabsitii. Na daddarbiti. Wannan godhu dhabeera jechaadha. Rabbi. Ani obboleessa kiyyaas nan barsiisee tan biyyaa ba'ee dhufee jiru. Obboleessa kiyyaa deessitii ofii kiyyaa hoomaa gochuu dadhabeera. Rabbis siniin jedha miila koo duwwaan jechaadha manaa saddaa'eera caammadhaa caammaa qabu kanan achi fidee dhufee qoshaashatti na jalaa gattee akkeerutti jechaadha. Ani waan hunda tokkichan barbaadu Rabbi. Birri isheen tirree nattaafu bakka birri isheen nattaafu garuu lubbuu kootiin jechaadha biyya koo galee raawwadheen kadhadheetoo bakka daa'ima koo tirree guddifachuun barbaada. Maasariin koo hojiin qabdu daa'ima koo bicha qabdeerti mana keessatti jechaadha. Isheen iyyuu kadhattee nama harka namaatti jiraachaa jirti jechaadha. Ijoollee Itoophiyaa na gargaara. Mana kana keessaa akkam ba'u na gargaara. Waan tokkicha waan hin qabu Rabbi dubbadhee saddabee boo'ee saddabee wanta godhu. Rabbi isiniin jedha amma lubbuu koo balleessu deebatan daa'ima sanuu Kiristoosii isiniin jedha. Viidiyoon kun lamaan garaa na hammeechi. Dhugumatti garaa na hammeechi. Sheer godhaa daraa keessan. Laayik godhaa daraa keessan. Nama biraa bira akka ga'u. Obboleewwan keenya kun lamaan rakkoo hamaa keessa jiru. Rakkoo hagana hin jedhamne keessa jiru. Viidiyoo isaanii hanga dhumaa akka dhaggeeffattan wanti isinii dhiyeessee fi akka dhugaa bartaniif jechuudha rakkoo obboleewwan keenya. Inna viidiyoo irraa murree gara keechaa yoo finnee gimmaashatti guunnee dubbanni soba isinitti fakkaata. Obboloota koo daraa keessan. Garuu namni biyya Arabaa jiru namni gola ormaa arge garaa namatti hin jabaatu garaa walitti hin jabaatu jechuudha. Sababii isin laayik gootanii sheer gootaniif namni biraa argame obboleewwan keenya kana sababa viidiyoo kanaatiin namoonni isaan gargaaru argamee rakkoo kana keessaa ba'uu danda'u. Dhugaan isinitti himaan inna shamarran keenya biyya Arabaa gaafa biyya Arabaa hojjennee gara biyyaa gallu jireenyi keenya waan nu guute nutti fakkaata. Viidiyoo isa lammaffaa kana keessatti. Jalqaba biyya Arabaa dhufte waggaa 16tti. Garuu haa ta'u waggaa 2 hojjettee nagahee jettee kaatee galte. Yoo galtu wanti hundi achitti isheen eenne hunduutti qayyarameeti ishee eege. Yeroo kana maatii isheetiinis obbolaa isheetiinis walii galuu diddee kaatee jireenyatti galte. Jireenyi illee akkuma argitan san taate. Kanaafuu yaa obboloota koo wanta tokko jarjarreetis akka hin raawwanne itti yaaduu qabna jechuudha. Obboleettiin keenya isheen jalqabarra jirtus rakkoo hamaa keessa jirti. Kutaa hirribaan qabdu baay'ee dhukkubsatti. Kan raftu shinti beetii keessa, kan jiraattu shinti beetii keessa, nyaatas hin qabdu,
dhukkuba baay'ee dhukkubsachaa jirti jechuudha obboloota koo sa'aatii kanatti maaloo sheer godhaa